ija kooti moo? Imam ija kooti maalan argaa jira? Ija tokko ilaaluu laata? Wayi gudii. Imam maal taatan? Maazar iti akkoodha akkaaga. Maal taatanii? Maal isin nama guddaa miti? Maal gootaniitu akka tintinii taatanii teessu isin? Iji namaa qorichaayi. Qoricha jettanii as baatanii moo qilleensa fudhataa jiru? Uummata akkamii jiraan jedhu. Tiiktookii kana nurraa balleessaa bannaa jechuudha. Waan iji waan hin arge ija keenyaan cubbuutti galaa jira nuti ija keenya. Ijaan cubbuu hojjechaa jira. Maal goona ishinuti? Imam nu dhiisaa. Itti adda addaa nu dhiisaa. Rabbi jiraatu nu dhiisaa. Irra deebi'ee alaalameen viidiyoo amma. Miiseejii ishee waliin haa dubbisu. Kana dubbisaa magaazanichi charchiidhaaf ni kireeffama yoo ta'e keessaan na dubbisi. Please brother akkas jedhamu hin qabu. Charchiin lafa akkasiin lafa qulqulluu irra dhaabbate malee kun magaazana charchii otoo hin taane magaazana boqqoolloodhaaf yoo ta'e baay'eedha. Otoo boqqoolloodhaaf jettee gaafatte baay'ee namatti tola. Kana moo dubbisaa? Maaloo daabboo lafatti haftee dhiiroo. Waada ammas kan biraa jira. Kanas waliin haa dubbisu. Sina dosa biki akkuma seenaan itti maagarte. Ani osoon akka carraa maastirii ijatti qabaachuu baadhee ijji na badee. Afaan lamaan sirbaa jirtan. Kana moo dubbisaa? Maaloo walitti qabiitti siisni seenee qoroqora. Please warreen tiiktookii viidiyoo akkasii hojjetan dhiifama nu godhaa. Nu dhiisaa kana hunda. Nu dhiisaa isin jechuun barbaada galatooma ulfaadha iddoo nagaa oolaa. Mana kana follow share copy gochuun dagatina. Please keessumaa share copy godhaatii warreen akkas baalagee kana biraan ga'a. Ulfaadha nagaan oolaa. Galatooma.